Obboleessa jechuun muka baala qabu kan namni gisee karaa deemu muka baala qabu jalatti goree jalatti qabbaneeffatee karaa imala ifii itti sossoo'udha. Obboleessa jechuun waa hundaaf si gargaara. Obboleessi gaafa rakkoo warri obboleessa qabdan rabbiin obboleessa keessanii wajjin umurii isin haa dheeressu. Warri obboleessa hin qabnes gaa akka kiyyaa rabbiin inshaallah rabbuma jiraa jenna rabbuma qabna. Akkasii warra obboleessa qabdan obboleessa keessaniif kabaja godhaa jaaladhaanii obboleessa keessan waa hundaa ol caalchifadhaa ishoo caaltuun maneessittillee deebite akkuma gartan gaa obboleessa jechuun aarsaa guddaa siif kafala hanguma fedhellee yoo waan fedhellee ta'e guyyaa gaafa rakkoo obboleessuma keetu sitti aana qallatus furdatus dheeratus gabaabbatus obboleessi hambaa obboleessa siif hin ta'u. Qalluma kee laafuma keetti obboleessa keeti. Akkuma gartan guyyaa sadeen kana gaa Muktaarii fi obboleessi caaltuu waan wal godhaa jiran ni agartanii salaamtaan irraanfanne hordoftoonni kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashamaa harka fuudhee jirra jirtanii ani jira alhamdulillah isinis bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isin biraa ga'uu isiniin jecha oduu haaraan deebinee jirraa. Akkuma gaafa rakkoon jirtu rakkoo isaan irratti itti dubbannu gaafa gammachuu isaanii garreessi gammachuu isaaniittis dubbachuun dirqama waan ta'eef asirratti waan tokko dubbachuu barbaada. Duraan gaa caaltuu maaliif bultii teetitti hin deebine abbaan ilmoo tanteetii Muktaarumaa abbaan biraa intala teetiif abbaa hin ta'u waan fedhes yoo ta'e isumatu ilmoo teetiif abbaadha bultii tanteeti keessa jiraadhu. Olii gati akkanan je'inii jee waa'ee caaltuu dubbachaa ture. Har'a immoo akkuma caaltuuf dubbannu sanii gaafa rakkoon isirra gees gaafa abbaan manaa isitti roorrises dubbachuun dirqama maaliif Muktaaris obboleessa keenya akkuma caaltuun obboleettii teenya. Kanaafuu gaafa inni bakka inni hanqina qabutti lakkii hanqina kanarraa dhaabbadhu jechuun akka hordoftootattis akka nama miidiyaa tokkottis dubbachuun dirqama. Maaliin dubbachuu deema intala jaalatanii warra hin jibbanii Muktaar dhugaa dubbachuuf hedduu dogongora guddaa keessa jira. Caaltuu haadha manaatiin godhadha caaltuu haadha ilmoo tiyyaatii wajjin hin jiraadha isiin hin jaaladha isiin hin kabajaa maatii isii immoo hin jaaladhu hin kabajuun hin taatu. Fakkeenyaaf caaltuu fi ati osoo addaan baatanii caaltuunis jireenya biraa eegaltee ilmaan godhattee atis bultii biraa eegaltee maatiin caaltuudha siif akkuma maatii teetitti kabajuun dirqama sirratti akkuma gaafa isii wajjin jirtu kabajju sanitti yoo caaltuun addaan baatellee maatiin isii si biratti kabajamuu qabanii jechuudha. Maaliif akka aadattillee akka heeraa akka seerattillee maatiin haadha manaa kan keetii kabajamuu qaba waa hundaa olii maatii sanirraa argamte waan taateef. Obboleessi caaltuu baadiyyaarraa sababa caaltuun itti bilbiltee baadiyyaarraa dhufee akkuma gartan viidiyoo duraa keessatti Muktaarii qabee isaa sanuu silaa kabajaatu isaan mala obboleessa caaltuu san fuudhee kan silaa dubbii qabbaneessee isii sanii wal bira yoo na jalaa fuudhallee kan sodaatu taate silaa fuudhee bakka hiriyaa isaa jirtu geessee. Hiriyaa isaa sanitti waan jiru dubbatee osoo akkasitti namatti kennee jalaa badellee wayyaadha. Akkuma isin gartanii dhumarratti caaltuu bira si geessa jeeni bade eeggatee biraa badee jechuudha. Kun sirriidhaa miti. Ammallee viidiyoo har'aan tana hooshee fi akkasuma caaltuu fi Muktaara dhaabbatanii waraaban san keessatti hambaa obboleessa jabaa hambaa obboleessa akkasitti nama hiisisu san qabda akkanumee jechi kun amma sirriidha viidiyoo waraabaa sanuu waan hin taane dubbachuun dhugaa dubbachuudhaaf hanqina guddaa qaba Muktaar kana irraa sodaattee kana shakkitee ammallee isa balaaleffataa jirti jechuudha caaltuun. Taaniif akkuma isiin jettee isiitu ilmoo irraa qabaa isiitu amala isii isaa beekaa jechuudha wajjin bultii jaarrattee wajjin turte amma tokko waan ta'eef dhuka miidiyaa kana garra malee akkuma isiin jettee halafaa isii fi rabbitu beekaa akkaataatti wajjin jiraachaa turanillee isii beekaa jechuudha. Kanaaf sirriin jiru wallahi Muktaarii maaliif tokkoffaa irratti maatiin isii kabajamuu qaba. Obboleessa kan kee hambaa akkas nama heddu san hambaa akkas obboleessa jabaa san qabda jabaa ta'e laafaa ta'e obboleessi
obboleessuma waan fedhes yoo ta'e fedhu waan fedhee haa ta'u maatiin isii kabajamuu qabu si biratti kabaja argachuu qaba maatii isii xiqqeessa maatii isii arrabsa maatii isii waan feete jechaani isii immoo haadha manaatiin godhadhee wajjin jiraadhaani kunis waan hin taane waan dogongoratti illee si geessu badii badirraan dabalachuu taatii jechuudha badii duraanii caalaa badii dabalachuu haga duraan garaa sii laaftu caalaa garaa isii ifitti hammeessuu taati malee kuni akka isiin si wajjin sitti deebitee si wajjin jiraattu isiin taasisu gonkumaa si galee isii waan feete haadha manaa kan keetitti garuu maatiin isii si biratti tuqamuu hin qabu maaliif maatiin isii kabajamuu qaba maatiin tanteeta akkasii maatiin tanteeta akkanaa waa'ee maatii bira maaltu si geesse isiin jaartiteeti waan fedhe jechuu ni dandeessa waan feete godhuu dandeessa garuu maatiin isii kabajamuu qaban dhugaa rabbitti dogongora guddaa hojjete Muktaar bakka kanatti sirriin jiru tokko yaada hordoftoota keetillee ilaalii waan koomeentii sii barraa'u dubbisi dhaggeeffadhu waan hiriyoota kan keetillee dhaggeeffadhu maali si qofa namni dubartii namarraa fuudhee nama dubartii namaati wajjin jiru hiriyoonni keetis kun dubartuma namaati wajjin jiranii garuu kajaartii bira dabree warra soddaa tuttuqu kanan agarre nuti dhugaa rabbitti hayi maal jechuudha waa hunda keessatti anumaan waa beekaa anumaa jaba yoo jaalillee hin taatu warri warra soddaati kabajamuu qaban caaltudha yoo addaan baate'u wannummaa warra isii tuttuqsiise maali yaaqi hayi maal jechuudha isaan waan fedhe godhee isaan akkam fedhe jeenitiin isii wajjin jiraadha haadha manaa godhadhe atis intalli tantee geessi ammaan tana kunoo inshaallah kanaaf osoo obboleettii tantee taate intalli teetis geesse maashaallah ammaan tana waggaa 20ffaa irraan tana ati jaarsa soddaati mee akkaataatti haa intala tantee fuudhe intala tantee ni jaalata haadha manaa godhatee wajjin jiraachuu barbaada garuu si tuqaa zarii isii tuqaa akkamitti akka ati wajjin jala jiraachiftu si laalla yoo rabbiin lubbuun kaayee achiin nu eege Muktaar kanaafu atis intala dhala rabbiin sii kenne ni qabda ni guddatti mee akkaataatti si tuqanii warra kan kee tuqanii isii sana haadha manaa godhatanii wajjin jiraatan itti dhuftaan ilaaltaa jechuudha kanaafu haadha manaa kan kee ni jaalattaa ni kabaja wajjin jiraachuu barbaadda taanaan maatiin isii kabajamuun dirqama maaliif tokkoffaa osoo addaanuu baatanii jireenya biraa eegaltee isiin isaatis jireenya biraa eegalteeti maatiin isii kabajamuu qaba si biratti maaliif kabaja duraan isaanii qabdu san caalaa kabajuu qabda maaliif addaan caaltuun addaan baane jettee kabaja duraan isaanii qabdu san hir'isuu hin qabdu an akka kiyyaatti kanaaf isiin maatii kan kee kabajuu ati maatii isii kabajuu kabajaa yoo maatii bira jiraatte isinillee akkasitti kabajaan isin jidduutti dabalamaa jiraattii jechuudha kanaaf tokkoffaa isin ammallee wanni shakkii qabdu intalli sunillee kun ulfaa jettee zamani kana deddeebi'aa jirti. Akkuma jettee amma haa galatoomtu haa ulfaattu jecha obboleessa isillee dhageessee summaa jechaafuu dhaabbadhee silaa inni nu ammaan tana mala ifitti deebi'aa. Kanaaf waan amma takkitti tan harkas hin darbuu duraanillee jaarsummaa nu dubbattanii hin beektanii takkitti tana narraa hin dhabinii obboleessa kiyyaa sin jaaladha sin kabajaa ati mataa kiyyarra jirta yoomuu. Kanaafuu anarraan hin ta'inii isumarraan haa taatu narraa argadhu jetteeni kun obboleessa isii kabajjee waan obboleessi isii jedhuun dhageessee haala kanaan kun walitti araarsee biraa galuudhaaf mana isitti deebisee jira akkasitti kaninis jaarsummaa obboleessa isitti hiriyoottan isaatitti dubbatee obboleessa isallee akkasitti haala jiru hundaa'u amansiisanii walitti deebi'anii isillee gorsee akkasitti kaakunoo haala jiru karaa araaraatti deebisaa jiranii rabbiin kheyrii haa godhu garuu Muktaarii sirriin jiru dhugaa rabbitti sirriin jiru maaliif waan fedhes yoo ta'e maatiin isii kabajaadha maatii bira wanni si geessee akkasii akkana mukiree tokkoffaa bultii keessatti wal tuffachuun haala jechan taane walitti darbachuun bultii keessatti osoo wal dhaggeeffatanii jechallee waliin jechuu baatanii waan waliin jedhanii isaan lameen qofti osoo xumuratanii bareeda ture keessumaafuu bultii keessatti waa'ee maatiidha bultii keessa osoo seenuu baate hedduu akka bareedadha maaliif maatiin jidduu kana waan godhuun qabu maatiin kabajaa achumatti haa jiraatanii kaayisallee kaayisillee jechuudha
Kanaaf jechaan osoo wal eeggatanii, osoo wal kabajanii, osoo wal dhaggeeffatanii waan jiru hundaa'u yaadaan osoo xumuratanii bareeda. Muktaar immoo viidiyoo waraabaa. Viidiyoo irratti waa'ee maatii isii dubbachuun sirriidhaa miti. Waan fedhes yoo ta'e irraa dhalattee isiin jaalattanii kabajataan maatii isii kabajuun sirratti dirqama. Kanaafi bakka hanqinni jirutti sitti dubbachuun dirqama. Kanaafuu akkas isiniin jenna hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa rabbiin jidduutti qabbana haa buusu, nagaa jidduutti haa buusu. Akkuma jenne egaa bultiin bultuma duraati. Ilmoon tunillee abbuma irraa dhalatteen bareeddi. Kabiraa isiinis ammaaf itti fakkaata malee akkasii hundaanuu isiin haadha manaa godhadhee wajjin jiraadha yoo jette haala kan kee sirreeffattee maatii isii kabajjee maatii kan kee kabajjee wajjin jiraatudha. Jechallee wal eeggachuun bultii keessatti hedduu takka bareedadha. Keessumaa wanni akka jechaa garaa walitti nama hammeessu hin jiru. Kanaaf hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa hordoftoonni caaltullee ona jala jiraattan kan muktaarillee ona jala jiraattan koomeentii jalatti barreessaa fi anallee naa barreessaa daaga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti asuma irratti isinirraa xumuraa isiniin jedhaa isinan jaaladha isiniin kabajaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Caaltu teenya rabbiin balaa sirraa haa qabu. Isin jaalannaa isin kabajnaa nuuf jiraadhaa isiniin jennaa.